Ashama harka fuune akkam jirtu kabajamoo daawwattootaa fi hordoftoota Qubee TV nageenyi keenya isin haa qaqqabu oduu isinitti himnaa oduu waliin ana Addisuu Muluuti. Obbo Dammaqaan hojii raawwachiisaa olaanaa Faawundeeshinii Biilii fi Meelindaa Geetis waliin mari'atan. Obbo Dammaqaan hojii raawwachiisaa olaanaa Faawundeeshinii Biilii fi Meelindaa Geetis waliin mari'atan. Ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa Obbo Dammaqaa Mokonnin hojii raawwachiisaa olaanaa Faawundeeshinii Biilii fi Meelindaa Geetis Maarkii Suuzmaan waliin mari'atan. Marii hariiroo Faawundeeshinichaa fi Itoophiyaa gidduu jiru caalmaatti cimsuu taasisuu isaanii Obbo Dammaqaan ibsichaan booda ibsan. Deeggarsi Faawundeeshinichaa Itoophiyaan murteessaa ta'uu eeruun Itoophiyaan guddina diinagdee cimaa galmeessisuu itti fuftee akka jirtuu fi akka biyyaatti qormaata dandamachuuf dandeettii cimaa ijaartee akka jirtu hubachiisan. Akkasumas oomishni qamadii fi maaddii guutuu sadarkaa biyyaatti piroojeektoota milkaa'oo ta'uu ibsan. Maark Suuzmaan gama isaaniitiin Faawundeeshinichi Itoophiyaa waliin gama fayyaa, qonna, faayinaansii dijitaalawaa fi kanneen biroo irratti tumsa cimaa akka qabu heeran. Magaalaa Finfinneetti baatii itti aanu keessa awutoobisoonni haaraan 67 gara hojiitti akka seenan himame. Magaalaa Finfinneetti hanqina geejjibaa jiru furuuf baatii itti aanu awutoobisoonni haaraa 67 gara bobbiitti kan seenan ta'uu biiroon geejjibaa magaalichaa beeksise. Hanqina geejjibaa magaalittii mudachaa jiru furuuf baatii itti aanu keessa awutoobisoonni haaraan 67 hojiitti kan seenan ta'uu itti aanaan hoogganaa biiroo geejjibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Daawit Zallaqaan himan. Konkolaattonni kunneen bittaan isaanii raawwachuun gara biyyaa geejjibsiifamaa jiraachuus kaasan. Yeroo ammaa barnoonni eegaluu hordofee hanqina geejjibaa jiru furuuf awutoobisoonni 900 tajaajila kennaa turan dabalataan kanneen suphaan taasifameefii ture gara hojiitti deebisuun konkolaattonni 1100 ol bobbiirra jiraachuus kaasan. Dabalataan konkolaattonni paabliik sarvisii yeroo boqonnaa isaanii tajaajila geejjibaa akka laatan taasifamuutu himame. Awutoobisoonni 100 ta'an giddugala awutoomotiivii fi suphaa Bishooftuutti suphaan taasifamaafii jiru yeroo itti aanu bobbii kan eegalan ta'uunis ibsame. Itoophiyaa keessatti ajjeechaan julmaa dirqiin dubartoota gudeeduu fi ammeenyi namoomaa ammayyuu itti fufee jiraachuu ogeeyyiin falmitoota mirga dhala namaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii himan. Gabaasni kun kan dhaga'ame erga wixata kaleessaa barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyo Guuteres yaa'ii dhaabbatichaa 78ffaa Niiwuork irratti gaggeeffamaa jiru sababeeffachuun ergaa dabarsanii booda. Guuteres hooggantoonni addunyaa hundinuu yaa'ii kana irratti hirmaachuu fi walqoodinsaa fi harcaatii tokko malee Niiwuorkitti akka argaman gaafatan. Yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii 78ffaa kana irratti walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessaa ajandaa tokko ta'ee dhiyaata jedhamees eegamaa jira. Dabalataan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi michoonni isaa weerara dhukkuba koleeraa fi busaa akkaatuma rakkoo wabii nyaataa guutuu Itoophiyaa keessatti itti fufee jiraachuuf tarkaanfiin ariifachiisaa fudhatamuu qabaa jedhan. Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana daa'imman miiliyoona 1.2 hanqina nyaataa hamaa keessatti argamu. Dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Steefan Dujaarik ibsa yaa'icha irratti kennaniin weerarri dhibee koleeraa naannolee akka Oromiyaa, Sidaamaa fi naannoo sabootaa fi sablammootaa uummattoota kibbaa akkasumas naannoo Somaaleetti mudachaa jiraachuu himan. Ogeeyyiin mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii rakkoo kanaan dabalatatti dhiibbaan siyaasaa fi walitti bu'iinsi biyyattii keessatti itti fufeeraa jedhan. Yakkoonni waraanaa kan akka ajjeechaa julmaa, garboomsaa saalaa fi gochaan gara jabeenyaa biyyattii keessatti itti fufeeraa jedhan. Kabajamoo daawwattoota keenya kan daawwataa jirtan oduu qubeeti amma immoo oduu biyya alaatii argannetti ceena. Balaa sigiga lafaa kaaba dhiyaa Dimokiraatawaa Koongootti uumameen yoo xiqqaate namoonni 17 du'an. Hojjettoonni baraarsa yeroo balaa namoota dhoqqee fi manneen jijjigan keessatti awwaalaman barbaadaa waan jiraniif balichaan lubbuun namoota miidhamanii dabaluu akka danda'u qondaaltonni biyyattii himan. Balaan kun dilbata dheengaddaa naannoo laga Koongoo kutaa bulchiinsa Moongaalaa magaalaa Liisaal jedhamtu keessatti mudachuu isaa pirezidaantiin dhaabbata hawaasa siivilii biyyattii Maatiyuu Moolee himuun namoonni balichaan miidhamanis lammiilee manneen jireenyaa isaanii naannicha
naannichatti naannoo lafa olka'aa magaalittii keessatti jiraatan akka ta'an ibsan. Pirezidaantichi rooba cimaa biyyattiitti roobe hordofuun sigigni lafaa mudate kun manneen jiraattotaa hedduu mancaasuun miidhaa guddaa geessisuu isaa himanii namoonni hedduun manneen jijjigan kana jalatti awwaalamanii waan jiraniif lakkoofsi namoota du'anii daraan dabaluu akka danda'u dubbachuu isaanii Aljeeziraatu gabaase. Bulchaa naannichaa kan ta'an Seesaar Liimbayaa Moobaangisaa maashinoonni manneen jijjigan kanneen qulqulleessanii fi namoota lubbuun hafan baraaruuf gargaaran baay'een akka isaan barbaachisu ibsuun balichaan lubbuun namaa darbuuf gadda isaanii ibsanii bulchiinsa balaan kun itti mudatetti guyyoota gaddaa guyyaa 3 turu labsuu isaaniitu himame. Ogeeyyiin haala qilleensaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka jedhanitti Afrikaatti sababa jijjiirama qilleensaatiin roobni cimaa yeroo roobuu fi balaan sigiga lafaa mudatu lammiilee jireenya rakkisaa keessa jiraatan irra deddeebiin hubaa jiraachuu isaa ibsanii turan. Oduu keenya xumuraatiin immoo gamtaan Awurooppaa sababa hannaan Somaaliyaa irraa gargaarsa midhaan nyaataa dhaabuu isaa hime. Gamtaan Awurooppaa bara darbe namoota gogiinsa Somaaliyaatiin miidhamaniif deeggarsa doolaara miiliyoona 7 taasisee turuunsaa kan yaadatamu yoo ta'u, sababa nyaanni deeggarsaaf dhiyaate kun qaamolee biraatiif oolaa jira jedhuun deeggarsicha adda kutuu beeksise. Gamtaan kun tarkaanfii kana kan fudhate erga dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gargaarsi nyaataa Somaaliyaa keessatti miidhamtoota gogiinsaaf ramadame karaa biraatti jijjiiramee hatamuu gabaaseen booda ta'uu hime. Qondaalli gamtaa Awurooppaa tokko akka jedhanitti qorannoon idil addunyaa tarkaanfii kana irratti gaggeeffame hojjettoonni gargaarsa namoomaa humnoonni nageenyaa fi qondaaltonni gargaarsaa midhaan nyaataa miidhamtootaaf yaadame saamanii jiru jedhan. Gamtichi sirreeffamni sirnaa kan hin taasifamne yoo ta'e gargaarsicha walitti fufinsaan adda akka kutu himuu isaatu gabaafame. Daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabanne kanneen turanii kan oduu isinitti mi'aan Addisuu Muluutii qophiilee qubee TV afaan waliin yeroo gaarii qabaadhaa.